oduu ammi Saudi Arabiyaan torbaan kana keessa namoota 23 qabu beeksiftee jirti. Torbaanuu kana namootaan seeraan ala jechuudha sochaanaa seeraan ala biyya tana keessa sochaanii fi kanneen jechuudha waan nama yakkaa kan seerri biyya tanaa hin hayyamneen sochaan jidduu waliigala nama 23 qabu beeksiftee ammaas cimsitee akka itti fuftuu fi namootaan qabdi ammaasis adabbii warra keessatti warreen yakkaa jechuudha meeshaalee isaan yakka jechuudhaan akka mamlakaa isaanitti murteessanii jiraniin qabaman waggaa hanga waggaa 15 adabbiidhaatii fi riyaala miliyoona takka akka irratti jechuudha murteessitu sirriitti ifatti beeksisanii jiran kana beejii guddaa Saudi Arabiyaatu gabaasee jira. Abbaa aangoo Suudiitu ibsa kana baasee jechuudha. Kun ibsa sodaachisaa ulfaataadha. Siif eeggannoo sirri godha ammoo namoota seeraan alaa jechuudha gisee jiran haajinabuma hunda kanneen hayyamni isaanii badee hin tolfatanii fi kanneen rooba ta'ee fi kanneen hurja ta'ee fi hurjinaayii ta'ee fi kanneen hunda jechuudha irratti akka tarkaanfiin cimee fudhatamu jiru inumaa namoota gurguddaa jechuudha manguddoota hunda qabanii akka jechuudha hayyama gaafachuudhaan rakkisaa jirantu fiidiyoon agarsiisamaa jira. Kanaaf eeggannoo godhaa warroonni seera hin qabne seera ammoo carraa seeraa baafachuu dandeessan ammallee carraa kana fayyadamaadha. Biyya guddachaa jirtu gaa'ii seeraan biyya tana keessa jiraachuun baay'ee bareedaadha. Seera ala immoo biyya namaa keessa jiraachuun yeroo hunda onnee nama ajjeeftii halkanii biyya nama wallaalchiftii baqattummaa fi akkasuma akka gadamsan nama jiraachifti. Kanarraa karaa onnee teessan jabinatti akka jijjiirrattan asumaan dhaamsisanii dhaamu barbaanna ammoo of eegaa rabbi isin eegu isin jenna. Kanatti aansuudhaan Ameerikaa keessatti hawaasni miliyoona 7 lakkaa'amu Tiraamp irratti hiriira gaggeessee jira. Tiraamp mootummaa biyya bulchuu ta'uu miti biyya waliin laaqee Ameerikaa balleessee addunyaallee laaqaa jira jechuudhaan haanurraa bu'u jechuudhaan hiriira gaggeessaa jiran. Kun waan bareedaadha. Hawaasa Ameerikaa kana hedduun jaalladhee jira. Dhiyeenya kana keessattuu gaa erga inni aangoo qabatee jaalatanii aangoo qabanne beekee akkatti aangoo qabate qabasi guyyaa san filannoo san irratti siistama sobaa tokkoon jechuudha akka uummata muslimaatii fi lola Gaazaa kana dhaabuu fi waa hedduu jechuudha kaayeeti kanarratti jechuudha akka filannoo injifatanii malee osoo akkana godhan beekanii filannoo kanan dabarsanii isa kanan injifachiisan turan ammallee jechuudha ati hanga guyyaa hanga waggaa jechuudha muraasaaf gaa'ii filannoon hin geenyetti hiriirri gaggeeffamu akka jechuudha itti fufuus beeksisanii jiranii mammatti hiriirri irra baa jira. Hiriirri guyyaa har'aan tanaa immoo kaduriin adda namoota hawaasa miliyoona 7 lakkaa'amutu hiriira irra bee jaanii hiriira irra baa oole. Kanaaf Tiraamp kutuu qabaa jechuudha waa hedduudha cufee bar waa hedduu dhugumaan Ameerikaa fi hawaasa addunyaatti illee waliin laaqee jira. Inshaallah ni kutuu yennee jira yaarsi dulloomee jira namni maaliif jennaani erga jechuudha dulloomee waan silaa biyya kuni wallaala beekte eega wallaalee akkuma ijoolleetti waan waliin lallaaqoo eegala ammoo kanatti aansuudhaan Tiraamp irraa haasaa taasise tokko keessatti jechuudha nuti obbolummaa tokko kan waliin qabnu sin qabnu kanaafuu namoota nama ajjeesan ajjeesuu qofaa kana nutis itti yaalaa jirra akka hojiirra oolchuudhaaf akka gaariitti jechuudha irratti hojjechaa jirra jechuudhaan dubbatee jira. Kanammoo kan jee ajjeechaa dhiyeenya Ameerikaa keessatti haalaan Waashingitaan fa'aa keessatti warratti raawwatamaa jiru namoonni jechuudha wal ajjeesaa jiru hordofeeti kan ibsa kana baase. Kanaaf murteen kun hojiirra oole taanaan namni nama ajjeesuudha dawamii taanaan khalaas dubbiin jabduudha toltee'uun akkasitti akka waan toltelleedha yeroo jechuudha haala kitti akkuma xiqqoon osuma jannataa taasisuu gara siistama jechuudha keenyatti as dhiyaachaa jira. Akkasii ati filannoo biraan qabu nama ajjeesuu qofa jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tana oolmeen Gaazaa baay'ee gaarii ta'us garuu kibba jechuudha Gaazaa rafaa irratti kibba Gaazaatti aleellaa Israa'el raawwattee jirti. Kanaan ammoo namoota hanga tokko ajjeefamuudhaas hanga namoota 5 kana gabaafamee jira. Israa'el bal silaa gadi teessuu jarri kun yoo biyyoota giddugalaa kana keessaa buqqaasan malee abad isaanii taa'u hin jiru. Kanaafi ummanni kun waa nageeyaa ummataan kannu haa ta'u garuu ummanni keenya inshaallah abdii hojiitti deebi'anii jiranii garuu jechuudha aleellaan kun dhaabbachuu qaba. Addunyaan jechuudha sochii duraan eegaltee akkuma walii galtee raawwachiisatti yakka kana qabsuu dhiisaadha mallattoon dheengaddaanii jirti kana ta'uu baannaan nu hundaa tarkaanfii sirra fudhata jechuudhaan akeekkachiisa cimaa akka kanan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanna waan mee jiddumaan subscribe godhaa jidduma mallattoo gurraatti godhaan mee subscribe godhaan isin jaalatoomaadha. Akkasii abdii Oromoo jiran garuu hawaasni keenya ammaan tana kan Falastiinii hedduu abdii gammachuu qabanii ammoo aleellaan haareetti eegaluun nullee nuufillee ta'u jechuudha. Inshaallah rabbi nagaa buusu nageenyi hedduu gaariidha. Kanatti aansuudhaan Paakistaanii fi Afgaanistaan walii galanii jiran
walgahii dhiyeenya kana kaleessa jechuudha du'atti taamirratti xumuruudhaan eda ganama kana immoo nagee jechuudha wal mallattoo yeroo nagaa walii mallatteessan harka wal fuudhuudhaan suuraan akka malee qoodamaa jirti kun gammachuun hundaati nageenya akkuma jechuudha mootummaan Paakistaan kan duraanii Imraan Khaan jechuudha nuti ollummaa fi obboleeyyan muslimaati wal dhabbiidhaan mallu nagayaan furuu qabna jechuudhaan akka ilaala kun nama gammachiisa maaliif jennaani namni tokko rakkoon takka maaliif dhufti miti rakkoon ni dhufti rakkoo dhuftu sanii furuu danda'utu nurra jiraata jechuudha hawaasa addunyaa kana guuturra jiraachuu qaba ammoo rakkoo san dhiisanii tabiraa dabalte baay'ee deemtee kanaaf rakkoon tun xiqqoon takka qabamtee teessus tabiraa gadi dhufte lama taati sadii taati dabalamaa ballachaa wal geessi booda jechuudha dhaloota dhuufullee kan miidhaa taatu jechuudha kanaafi nageenyi nama bu'ee jira walumaa galattuu nageenya hedduu mi'aawaa walii galteen Paakistaan fi Afgaanistaanis ifatti xumuramtee jirti jechuudha haala nagayaatiin raawwatamtee walii galamii maashaallah hedduu nu gammachiisa jira kanatti aansuudhaan oduulee jechuudha gara oduulee biyya keessatti osoo isin deebine dura mee jiddumaa jechuudha mallattoo gurraatti irratti guraan subscribe godhaa galatoomaadha nu dabalamaa maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa garatti YouTube kana fadhaan hedduu jechuudha boodatti antanii jirtanii hedduun harkifatan amee akkuma kudhaniin guutaa akkuma kudhaniin ga'ame TikTok tana YouTube tana jechuudha YouTube tana yeruma takka illee gara YouTubenis oduu ammee jaatoo barreeffadhaa ni dhufti viidiyoon tiyya isin bira geessee achumaan jechuudha mallattoo harka mirga irratti jechuudha isin duratti argamtu fuuldura kana tuutanii subscribe gootanii nu dabalamtan jechuudha ganaa achumaan kallattumaan isin bira geessee jechuudha kanatti aansuudhaan Portugaal keessatti Portugaal dubartoota ijaaba uffatan dhorkitee jirti ijaabaa fi niqaabaas akka hin uffanne dhorkitee jirti namoota jechuudha niqaaba uffatan yeroo 200 akka adabamanii fi hanga 200 irraa hanga gara 200tti ol siqu jechuudha adabbiin kan itti fufu ta'uu agarsiisanii beeksisaniiti jiran kun sodaachisa dubartoonni akka ijaaban uffanneedha itti dabaluunis namoota jechuudha ijaaba uffadhaa jechuudhaan dubartii dirqisiise akka adabbiidha waggaa 3 jechuudha qabu adabamu ifatti beeksisanii jiran kanaaf jechuudha ilmoo ifiitis gaabbaan ilmoo isaa jechuudha ijaabaa fi niqaabaas uffadhu jechuun qabu jechuudha manni kunis ajaa'ibaati immoo kanaaf jechuudha niqaamni fi ijaabni akka uffatamne dhorkitee jirti walumaa galatti kan nama dirqisiisee ilmoo isaatis ta'u akka adabbiin waggaa 3dha jechuudha itti murtaa'u ifatti beeksisanii jiran kana kaleessa illeedha oduuni kaleen illee oduun akkuma na bira geesseen isin gabaasaa ture garuu isin gabaasii yaadee ture kaleessa immoo anis yeroon harkanne biizirraan ture hojiirraan ture kanaafiin galatoomaa isin hinjaa gara oduu biyya keetti yoo isin deebisu Dr. Abiyyiin dhiyeenya kana waaw soofumar baalee roobee hanga baaletti jechuudha guyyaa irraan tana daawwannaa keenya kan xumuraa jechuudhaan akkasuma Itiyoon ammoo iddoo jechuudha badhaatu toostiimii addunyaatii fi kan dhaloota isaanii gammachiisuu fi iddoo addunyaan irraa gammaddu kan dhaloonni isaaniitis irraa abdii daawwana ta'u keessattuu baaleefaan bakka ajaa'ibsiisaa jechuudhaan dubbatee jira akkasuma iddoowwan jechuudha laggeen irratti akka ijaaraa jirus beeksisee jira kanarratti immoo yeroo dhiyootti akka xumuramus jechuudhaan daqiiqaa muraasa dura gara fuula Facebook isaatti maxxansee jira akkasuma karaa baabura Yabuutiitii fi Qadira Dho'aati waladda kun baabura turistii jaaniin kanneen gaaran Soofumarii fi iddoo seenaa adda addaatiif bakka daawwannaa fi bashannanaa qalbii gammachiiftu bira bahuudhaan akkanas suuta deemaa daawwachiisaa deemu kana jechuudha daandii isaanii baaburrinis baabura ammayyaawaa fi jechuudha daandii isaa akka hojjechaa jiru kallattiidhaan agarsiisanii jiranii yeroo gabaabatti akka xumuramuu fi akka bakka tokko sun iddoo bashannanaa godhu jirus dubbatee jira kanaafi ulaa galaanaatis harkate taanaan hojjete dhugatti hojjete hojii namaatiif namaa qodhuu gaariidhaame sirrumatti hojjete hojjechaatis jira iddoo keessatti Oromiyaa keessatti piroojeektii garaagaraa sirriitti hojjechaa jira keessoon nagayaan qabdu jechuu keenyaa miti keessoon nagaya dhabanii qabdi ammoo haala nagayaa keessoo rakkoo ta'uus haa ta'u ati hojii namni hanga carraa harkatetti hanga aangoo harkatetti kanatti hojjechuunis waan bareedaadha dhugumaan hojjechaa jira iddoo akka gaariitti jechuudha piroojeektiilee garaagaraatti keessattuu baalee roobee erguma inni aangoo qabate buufata xayyaaraa ni ijaare karaa baaburaa ilaa achi kadeemu ijaare lafa jechuudha iddoo Soofumarii fi laggeen garaagaraa jechuudha akka fincaa itti jechuudha akka ijaaramaa garaagaraa ijaaraa jirus agarsiisaa jira kanaaf lakki galatoomuu qabaati bakka hojii gaarii hojjetetti galatoomii dhugattee waan hedduu hojjetee jira waa'ee jechuudha shari'aatiin wal qabatee musliimotaas walitti deebisee tokko godhee majalisa tokko keessatti hooggansiisee
والقبتشيسي خنا فعلى جارين وجتا جرا وجتيس جرا قالتو منا يمو خيسو نجار بديبي سكنا جي بوسا سمان دام سدبر سورباننا مال الجنان خيستو نانوري خيستي بيتي إني موتما فدرالاتي لال wanni hundi hojii qabdi gees qabdi bakkaas qabdi amma naannolee Itiyoo keessatti jechuudha wal dhooytu yoo walitti araaramu dadhaban qaamni federaalaa jidduu seenuudhaan ni araarsa amma fakkeenyaaf kanneen akka naannoo Oromiyaatii fi Somaaliin gisee isin daangaa Oromiyaa kana saamtu kan dura daangaa Oromiyaa kana tiisu qabu shimallis dhimmiti shimallis ilaallatti mootummaa maaliif jennaan poolisii naannoo Oromiyaa itti ergee akka isaan liyyuu saayilii Somaalii bobbaasetti kanaan gadhooru qaba yoo jidduutti lolli jabaatu ta'e kan jidduu bu'ee isaan kana walitti araarsee jechuudha daangaa bakka deebisu mootummaa federaalaati. Amma isin galee akkuma dheengadda irra deebiin isin hima isin hubachiisuu barbaada. Dhimma silaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa laallattu Abiyyi yoo jennee qeeqne yoo kanumatti onna jedhan ija baafne gaariin ta'uu jechuudha. Dhimmee jechuudha pirezidaantii yoo isaan maaliif inni guutuu waliin bulcha waan ta'eef yoo isaan jidduutti wal lolan gama federaalaatti ol dabaranii federaalli jidduutti araara buusa akkuma Affaarii fi Somaaliin akka wal golaa turtee fi akkatti soommana dabaree hiriir nagaan araarri bu'ee qaamni federaalaa gidduu seenuun araara buusee isin himeetiin ture akkasitti jechuudha dhimmiti naannoo keessoodha kallattiin shimallis ilaalatti inshaallah nagaa buusu kanaaf hundaafuu jechuudha biyya teenyas nagaa godhu yaani du'aa godhuunis waan kana caalu waan jechuudha hedduu barbaachisaati. Kana uummata keenyaas rabbi haa badhaadhu rabbi haa jechuudha ol kaasu kan cuunfaa oduu yeroo ammaan tanaati oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa akkuma kana fakkaata kan biraatiin kan godhatte miti sheer godhaan facaasaa akka isin dho'isu oduu ammeeti inshallah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh galatooma oduulee guyyaatillee kanuma jirtuun isin dhiyeessuu dandeenya dhiyootan hojii biiziidha hanga torbaan kanallee hojiin akka malee biiziidha galatooma maatii keenya taanu dabalama assalaamu alaykum